Okay, good morning. Welcome to Dynamic English Grammar in Afan Oromo. Our today's concern is about tense questions, and we have 10 questions for today, and let's make discussion on them. Har'a waan nun irratti mari'annu gaaffii teensii afaan Ingiliffaa wajjin qabatedha. Gaaffii 10 hojjenna jechuudha. Gaaffii 10 irratti akkamitti akka filannee ibsa gabaabaa laachaa haaluma kanaan gaaffii 10 kan hojjenna. Gara gaaffii tokkoffaatti haa deemnu. Okay, gaaffii jalqabaa kana haa ilaallu. Gaaffichi maal jedhaa? He dashed his work before you came. Amma gaaffii kana keessatti gaaffii kana hima guutuu gochuudhaaf filannoon nu laataman A finished, B had finished, C has finished. Inni jalqabaa kun simple pastidha. Simple past. Isheen kun past perfectidha. Past perfect. This is present perfect. Present perfect tense. Kanaaf hima tokko keessatti gar tokkoon yoo paastiin dhufe gama biraatiinis kan fayyadamnu gosuma paastii kan ta'e teensii paastii hojii wal qabatu ta'uu qaba. Maaliif kuni sequence of tense jedhama. Isa eegnee seera sana eegnee fayyadamuun irra jira. Kanaaf as bira hima kana keessa he dashed his work before he came. This is the simple past form of come. Kaamiidhaaf isheen kun verbituudha jechuudha. Kanaaf paastiin as bira jira. Hima kana keessatti karaa biraatiin immoo maal fayyadamuun irra jira jechuudha. Gosuma paastii kan ta'e fayyadamuun irra jira. As keessa filannoon mul'atame keessatti immoo finished simple pastiin jira. As bira immoo past perfectiin jira jechuudha. Yeroo akka kana himichi akkam akka ta'e ilaalletu filannoo keenya murteessinaa jechuudha. As keessatti kanaan dura viidiyoo hojjetame irratti akka isiniif ibsutti yaaletti gochi lama raawwatamanii darbaniiru yoo ta'e inni tokko isa tokko dura raawwatee yoo ta'e first completed action and second completed action jennee ilaalleerra. Kanaaf isa jalqaba raawwateef past perfect fayyadamna. Isa lammataa irratti raawwateef immoo past simply fayyadamuun akka nurra jiru kanaan dura hubannoo isaa fudhanneerra. Kanaaf as biratti before yoo jiraate yeroo hundumaa as bira immoo simple past yoo jiraate kan nuun fayyadamuun nurra jiru past perfect tense dha jechuudha. Past perfect is formed by using had with verb 3. Kanaaf hima kana kan guutuu gochuu danda'u filannoo sadan jiran kana keessaatti isa kam jechuudha? Kanadha jechuudha. Inni lammaffaa ayyaana dash yesterday. A cannot be didn't come
She hadn't come. D hasn't come. Hima kana keessatti immoo hima gaaffii lammaffaa dhiyaate kana keessatti filannoo nu dhiyaate keessaa isa kan filachuun akka irra jiru akkamitti hubachuu dandeenya. As bira maaltu jira? Hima sana keessa ilaalleetu teensii hundumaayyuu yeroo fayyadamnu indikeetarii mataa isaanii hima keessatti yeroo baay'ee qabaatu. Waa'ee simple pastis yeroo odeessine yesterday kan jedhu jiraate teensii nuun fayyadamuun irra jiru. Simple past dha jechuudha. Yesterday kan yeroo akka dubbannetti yesterday, last week, ago, in jedhee barri as biratti yoo barreeffame fakkeenyaaf in 1990 yoo jiraatan fi warra kan fakkaatan indikeetaroonni yoo jiraate simple past fayyadamna. Hima kana keessatti simple past kan agarsiisan isa kamna jennee ilaalle kuni present perfect dha. Kanaaf filannoo keessan galu jechuudha. This is present perfect. Perfect. This one is past perfect. This one is the negative form of simple past tense. Negative form is simple past tense dha. Isheen kun itti qabaatti dhufteetti deebii ta'uu dandeessi. As biratti garuu yeroo simple past dhaaf negative form hundeessinu did fayyadamuun irra jira jechuudha. For main verb we have to use did not or didn't jennee haala kanaatiin ijaa formii gochuu qabnuuf malee isheen kun itti qabaatti dhufteetti deebii ta'uu dandeessi. Kanaaf deebiin sirrii B dha jechuudha. Okay, B akka deebii sirriidha. Hima kana maal nu gochuu danda'a jechuudha? Guutuu nu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf deebiin gaaffii lamaffaa haala kanaatiin ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaa hojjennu third question. A have come. B has come. C came. D will come. Itu deebii kana isiniif hin hojjetin mee ofii keessanii yaaluudhaaf hima kana guutuu gochuudhaaf filannoo isinii laatame keessaatii mee tokko filadhaa. Okay. Who dashed to see me last week? Hima gaaffii kana kan guutuu gochuu danda'u filannoo laataman keessaa isa kamna? Akka isinitti mee as biratti last kan jettu jiraate it is the indicator of simple past tense. Warri kun immoo kun maal isin jedhee teessisa? Present perfect dha. Lamaan isaanii kun present perfect dha. Haazii kan fayyadamnu third person singular he, she, it dha fi warra kan immoo plural dha fayyadamna fi first person singular pronoun I yoo qabaanne I have jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf as bira kan jirtu simple future dha. Simple past hin jirtu ishee kam jechuudha? The simple past form of come is came. Ishee kana jechuudha. Kanaaf deebiin sirrii isa kana ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya ammayyuu hin xumuramne hojjechaa deemna jechuudha. Mee gaaffii kudhan hojjennarra. Gaaffii meeqa faarra geenyarra? Gaaffii 3. Kanaaf
Gaaffii torban nu hafa jechuudha. Gaaffii arfaffaa. Gaaffiin arfaffaa maal jedha? Gaaffii arfaffaa kana mee yaalame? He dashed nobody about his secret that day. Inni sirriitti hima kana guutuu gochuu danda'u isa kamidha? He dashed nobody about his secret that day. This can also be the marker of simple past tense. Akka inni itti ofirrattanii. Kanaaf deebii ta'uu kan danda'u maal jechuudha? As bira nobody kan jettu jirti. Kanaaf double negative formii gochuu waan dandeenyeef as bira dhufneetu maal fayyadamna jechuudha? Deebiin sirrii told can be best answer to complete this sentence. Question number 5. Gaaffii shanaffaa. Okay, I didn't know anyone in the city where I died to get. Hima compound sentence haa ta'u, complex sentences haa ta'u, gam tokkoon yoo past fayyadamne gama biraatiinis one or another form of past tense fayyadamuu akka qabnu sinitti meera as bira kan jirtu. Didn't know kan jedhu simple past tense hin jirti. Kanaaf isa sirrii ta'ee as biratti filanna jechuudha. Kun present perfectidha. Sequence of tense kana wajjin hin deemu jechuudha. Haala jiru moo kontekstii jiru ilaallee kan fayyadamuun nurra jiru. Amma fakkeenyaaf tu as bira dhufnes this one youtuma negative gochuu barbaadanni as bira maal ta'uu qaba? Didn't try. Galumsa isaa wajjinis moggaa ilaallu filannoon
aanra jiru kun nun deemsisu jechuudha. So the best answer for this to complete this sentence is choice B. This one is best alternative. Question number 6. Jaffa. Himoota lamaan kana immoo ilaallume. She dashed in the city since 2000. They dashed in the city since 2000. As keessatti teensii nuun fayyadamuun irra jiru teensii jiran keessaa teensii isa kamidha? Mee guutame? Fakkeenyaaf barbii isin ilaalladha as biratti. Leave. Complete the correct form of leave which is given in the brackets. ايش لما سايقوتا. Okay. Megara Davisat Tademnu. She dashed in the city since 2000. Since 2000 is the marker of present perfect tense. Present tense in Jana Kesa, tense present perfect tense. Akkanum fayyadamnuuf akka agarsiistutti fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf gara unka present perfect tense'itti deemne jechuudha. Akkamitti foormii ta'a? Kan nun fayyadamu irra jiru has or have with past participle or verb 3. Verbi irratti yeroo baay'ee ed daballa. Yoo irregular ta'an immoo akka kanaan dura haasofne spelling isaanii jijjiirratti fayyadamne jechuudha. So the past participle form of live is lived. Akkasitti formii goona because live is regular verb. Regular verb waan taateef past participle ishee akkasitti formii goona. Sana booda has yookiin have fayyadamna depending on the subjects given in the sentence. Here we have pronoun she, which is a third person singular pronoun. Third person singular pronoun is she qabna jechuudha asirratti. Kanaaf he, she, it yoo jiraate yookiin maqaa nama tokko leexaa kan ta'e yoo jiraate present perfect keessatti kan nun fayyadamu nurra jiru isa kam jechuudha? Has fayyadamna. So has lived. Hima kana sirriitti guutuu gochuudhaaf she has lived in the city since 2000 jenneetu hima guutuu gochuu dandeenya jechuudha. Grammatically hima sirrii ta'e haala kanaatiin hima kanaaf ijaaruu dandeenya. As biratti hima wal fakkaatu ta'e wanti adda isa godhu isa qabna pronounii nun fayyadamne as biratti zeedha. As bira sheetu ture jechuudha. Akkan sirriitti agarsiistuun present perfect since 2000 kan jiru as bira jira. For present perfect akka agarsiistutti kan fayyadamnu baay'ee since with the starting point of time. Gochi sun yeroo raawwachuutti jalqabe. Kan agarsiistu as bira since hin jirti. Since with the starting point of time yeroo isaa kan itti jalqabe jechuudha. Magaala sana keessa jiraachuu namni sun kan itti jalqabe yeroo kan agarsiistu 2000 kan jettu jirti. Or for with length of time ta'uu danda'a.
kuma lama kaasee hanga kuma lama kudha shanitti waggaa meeqa jira? Waggaa 15 dheerina waggaa sotee for 15 for 15 years. yoo jedhe fakkeenyaaf this is the length of time 15 years isheen jettu kun length of time nutti agarsiiste jechuudha. Warri kun lamaan haala kanaan dhufaniinnan present perfect tense fayyadamuu dandeenya. As biratti amma kan fayyadamuun dura jiru present perfect is formed by using has or have with the past participle form innirra. Kanaaf they wajjin kan deemtu immoo have dha jechuudha. Have, they have lived, okay, in the city since 2000. For first person singular pronoun I, for we, you, they. Pronounota kanaaf kan nun fayyadamnu have dha baay'ee. Have fayyadamna. Has tunteen have fayyadamna with past participle form of verb. Haala kanaatiin hima kana guutuu gochuu dandeenya jechuudha. Mee gaaffii sadii siniin barreessaa isa hojjettanii sana booda isarratti mari'anna. Okay, hima sadan kana guutaame. Verbiin isinii kennu sadan kanaafu goodha. Go. Goon foormii adda addaa qabdi afaan Ingiliffaa keessatti. Goes, go, going, gone. Kun hundumtuu foormii goodha. Kana wajjin fakkeenyaaf has or have fayyadamna. Has or have or had yookaan immoo passive sentence keessatti fayyadamuu dandeenya. Kana immoo kan nu fayyadamnu continuous keessattidha. Am, is, are, going. Simple past wajjinis was, were wajjin fayyadamuu dandeenya. Kana simple present keessatti fayyadamna. Lamaan isaanii simple present tense keessatti fayyadamna jechuudha warra kana lamaan immoo. Kanaaf mee hima saddeettaffaa ilaallu gaaffii saddeettaffaa she dashed to church every day. As keessatti tensiin kun simple present tense dha. Simple present tense ta'uu isaa immoo kan nutti agarsiisu every Sunday kan jedhu kan jechuudha. Simple present tense fayyadamuudhaaf akka agarsiistutti kan fayyadamnu adverbs of frequency nu jiraatan fakkeenyaaf always, always, usually, usually, often, often, sometimes, sometimes, never, every day, every week, every Sunday kan jedhu yoo jiraate simple present tense dhaaf akka maarkariitti fudhanna jechuudha. Kanaaf verb waanidha kuni kanuma fayyadamna jechuudha. Third person singular pronoun yeroo ta'ani yookiin immoo third person singular nouns ta'uu danda'a. He, she, it yeroo ta'u
verbii irratti AC daballa yookiin ESC daballa fakkeenyaaf oodhaan yoo raawwatate xumurri sun yookiin verbii sun ESC daballa yoo waa'eedhaan xumuramate immoo waa'ee sana gara IT jirre ESC goona jechuudha. So she does to church every Sunday. He goes or she goes to church every Sunday. Himni inni lammaffaa immoo akkan sila sanitti hime laastiin kun jiraatteennan maal dhadheera simple past tense dha jechuudha. So the simple past form of go is went. As bira went irraan fadheera. Went ni jira. Kanaaf sirriitti kan dhimma kana guutuu gochuu danda'u went dha jechuudha. Formii jiran kana keessaatti went dha kan fayyadamuun irra jiru because here we have the marker of simple past tense, which is last Sunday. Inni kurnaffaan simple present tense dha. As bira maaltu jira? Every Sunday. They usually jechuu danda'ama. They always dash to church. So when we have one of adverbs of frequency or phrases like every day, every Sunday, we have to use simple present tense. Simple present tense fayyadamna jechuudha. Kanaaf as bira go kan akka jirutti fayyadamna jechuudha. Maaliif as biratti akka isa kana ESC daballe for first person singular pronoun I, for we, you, for they, for plural nouns, we have to use verb 1 as it is. Itoon jijjiirin akkuma jirutti verboota fayyadamna. Fakkeenyaaf I walk jenna malee I walks hin jennu. Eessi kan dabalu isa kamiifi he, she, it or third person singular noun yeroo jiraatu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Gaaffii biraas giraamarii afaan Ingiliffaa hojii wal qabate afaan Oromoodhaan ibsa gabaabaatti laachaa kan ilaalaa deemnu ta'aa jechuudha. Galatoomaa.